barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Ashama egaa walitti deemneeti jira kunnooti guyyaa irraa kana akkaataa fuula keessan ismuus itti godhuu dandeessan fuula keessan lallaafisuu akka ajaa'ibaatti bareechuu fi miidhagsuu kan isin dandeessisu wanta bareedaa effektii isin irratti hin uumne kana fayyadamaadhaan isinija kolgeetii bareedaa isaa ni bittan jechuudha. Kolgeetii kana erga bittan saayinaa osoo hin ta'in kolgeetii erga bittanii saanaa xiqqaa tokko keessatti keessaa ni bicheessitu jechuudha. Ergasii gaa xuuxxoo takka muraa waa xiqqishoo itti ni gootan saanuma keessatti itti ni cuunfistan ergasii maankaa keessaniin walitti miix ni gootan jechuudha. Erga isa kana walitti akkanatti laayixanii booda isa kana sirriitti walitti ni maktan jechuudha. Maankaadhaan walitti ni maktan saanaa keessan keessatti egaa barnoota bareedaadha fuula keessan akka ajaa'ibaatti isiniif ni bareecha jeetii yaada. Ergasii gaa jibrii qulqulluu fi bareedduu taatee fudhachuudhaan huccuudhaas fayyadamuu dandeessan. Huccuu qulqulluu kun harka keessan kanarratti ilaaluu dandeessan fuula keessatti osoo hin dibin jechuudha. Waa namni godhaatanii yoo shakkii qabaatan jechuudha. Harka keessan irratti sirriitti ni riidu jechuudha. Fuula keessanittis akkanatti riidan sirriitti ni riidan. Ergasii bifa adii fitateeti hoomachaawaa jechuudha kunnooti. Akkana sirriitti ni dibdan jechuudha. Daqiiqaa 20 ni teessan jechuudha. Daqiiqaa 20 qofa jechuudha. Ergasii sooftee qulqulluu fudhattanii huccuullee fayyadamuu dandeessan sirriitti huccuudhaan irraanii xareedan jechuudha. Sirriitti harka keessan irraa xareedanii harka keessan bakka itti dibdanii fi iddoo hin dibin laaluu dandeessan jechuudha. Isa lammaffaadha jechuudha. Kan lammaffaadha ammallee kunnooti kolgeetii kana saanaa keessatti ammallee ni maleessitan jechuudha. Ergasii timaantim bareedaa isaa walakkaa isaa muruudhaan abbeedhaan isa kunnootii keessaa kana kunnootii kana keessaa kana keessatti ni yaaftan jechuudha. Keessaa ni baastan kunnoo akkanatti. Ergasii kanallee akkuma isa duraa walitti miix ni gootan. Maankaa keessanii erga walitti sirriitti walitti miix ni gootan akkana ta'uu hin qabu gaa sirriitti walitti laawuu qabdan gaasiin kunnooti hanga inni bifa ejeksii fidutti takkatti jechuudha. Akkuma as keessatti argaa jirtan kanatti isteeppii kiyya kana sirriitti fayyadamuudhaan yoo godhatan bareedaadha jechuudha yaada. Erga sirri gootanii booda harka keessan irratti kanaas akkuma duraanii laaluu dandeessan shakkii yoo qabaatan jechuudha. Harka keessan irratti ni gootan jechuudha. Ergasii fuula keessanittis itti aansitanii harka keessan irratti laaluudhaan fuula keessan itti aansitanii sirriitti fuula keessan itti riidan gaa sirriitti itti riidan hanga inni addaate bifa adiitti deebi'u kunnoo akkuma argaa jirtan kanatti harka keessan irra kunnooti sirri ni riidan laal. Kanaas akkuma duraa daqiiqaa 20 teessanii eeydanii akka effektii isin irratti uumuu danda'u cheek godhuu dandeessan kunnoo daqiiqaa 20 teessanii ergasii gaa erga daqiiqaa 20 teessanii kunnoo akkuma kanaatti riizaaltii appilaayi ni gootan. Bishaan firaanii dhiitan sirriitti erga bishaan sirriitti dhiitanii booda soofteedhaan erga dhiitanii bishaan itti aansitanii bishaaniinis ni riidan achi booda harka keessan iddoo itti riidan sanii fi iddoo biraa ilaaltan. Egaa paartii sadaffaa irratti wanti inni isin garsiisu isa kana kunnooti. Inni kunis gaa akkuma duraanii kolgeetii fayyadamtan. Kolgeetii keessan saanaa keessatti ammallee ni haaftan jechuudha. Erga haaftanii gaa amma saltii fayyadamna jechuudha. Soogidda kan jennuun soogidda kana urraa isaa xiina tumuudhaan waa keessatti ni fayyadamtan. Achi booda kolgeetiidhaan walitti akkuma duraanii ni laayixan jechuudha. Erga laayixanii booda kunnootii fuutanii kolgeetii kana keessatti bishaan waa xiqqishoo ni neexan fallaana takka jechuudha. Bishaan fallaana takka qofa itti ni neexan jechuudha. Akka inni isiniif qallatu jechuudha.
itti booda walitti sirriitti ni laayixan malee erga walitti laayixanii booda ammaas akkuma duraanii itti fayyadamtan jechuudha. Isteepii ka duraanirraa hin beeksisnaadha. Akkuma duraanii jibrii qulqulluudhaan fayyadamtan jechuudha. Achi booda kanaas akkuma duraaniitti kunnooti jibriidhaan harka keessan irratti akkuma duraanii laaluu ni dandeessan jechuudha. Kana egaa akka bakki isin hubachuu qabdan iddoo kanarratti kun saltii of keessaa qaba waan ta'eef soogidda of keessaa qaba waan ta'eef akkuma duraanii sanitti fuula yookaan harka yookaan miila keenya irratti sirriitti yoo karriidan taatan fuula keessan isin bobeessuu ni danda'a. Effektii isin irratti uumuu ni danda'a. Kanaaf suuta fayyadamtan jechuudha. Ergasii firaan xareedan egaa barnoonni kiyya kana fakkaata torbaan dhufu barnoota miidhagaa fi bareedaa ta'een isin qabadhee dhufa. Yoo isinitti tole viidiyoo kana laayik godhuudhaan itti aansuun sheer nuuf godha. Baay baay.